kuni taateen kuni sharrii fakkaattee keenya isinii dhufte ifaajee keessa rabba isin deebise kanaaf nyaata kadhadhamaa baay'ee isinitti hin dhagahamini abbaa keenya isiniif jirraa ammaachillee waliin jirraa waliif jirraa wal bira dhaabannaa wal taanee waliin taanee dhaabaaf dagalee gurraaf sagalee isinii taanaa abbaan kiyyaa maqaan aadamis ta'u isinillee bakka bu'aa abbaa kiyyaati jechaadha. Maaliif fuula abbaa kiyyaatiin isin laala bakka kamittuu si wajjin dhaabachuu waadaan fudhadha. Si wajjin haga fayyaan keessan yaala deddeebi'allee si wajjin deebuun dirqama jechaadha. Maaliif kaduu san nutti obsuu danda'uu qabda waan ta'eef ilmi Oromoo tokkochuma kanaaf isin abbaa kiyyaa miidhamni keessan sun baay'ee keessa kiyya namni miidiyaaleen akka humna guddaa qabu. Iyya san namni dhagahee waan san poostii gochuun gurbaan sun gara yeroo sanitti hattuudha jedhee yaa maxxansu malee isaaniif ammoo keerii ta'e jechaadha. Gara tokkoon sagalee ta'eef waan ta'eef namni sun gara tokkoon galatas qaba waan ta'eef haa ulfaatanii isaan ammoo tuyyuu isinitti hin dhagahaminii miidhamni qaamaan fayyitanii kan qalbii ammoo of keessa deddeebistanii rabbi dalaga du'allee yoo taate rabbi dalaga ilmi keessan biyyaaf wareegame waan ta'eef san akkasitti qabattanii waan ta'e san waan ta'ame kan ammoo tuyyuu kama hafeetti sabbartan hawaasiin wajjin dhaabate kana sabbartan waan ta'eef isin jabaachuu qabdanii miidhamni qaamaan fayyamaa ka qalbii ammoo saayikoon keessan isin miidhame maaliif biyya kiyya irratti umrii kanaan reebamu waan jedhu sun isinitti hin dhagahamin waan jedhu isinii kaasaa ulfaadha. Dhabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba qofaaf jilbaan caabu beekaa meeqaa dhabe jechuu labba qabu. Numan qabneef asiis achis obsa cubbuu meeqaan taamtu qabeenyuma hambite lubbu jeyna meeqaa hiyyumnaanu mirga zaarmu. Dhabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba. Wareegama waaqoon guutuu fide waaqoon kadirtidhaa namuun qabu jenne. Dhabni diinaa hammeenyiisa hambaan qabu hayyuu meeqaa dhaba qofaaf jilbaan caabu beekaa meeqaa dhabe jechuu labba qabu. Numan qabneef asiis achis obsa cubbuu meeqaan taamtu qabeenyuma hambite lubbu jeyna meeqaa hiyyumnaanu mirga zaarmu. Kanaaf nama akkasii rabbi nu waa baay'isu. Rabbi nu waa baay'isu. Umrii dheeraa ammoo rabbi si haa kennu. Wanti guddaa wanti kadhata fayyaadha umrii dheeraadha. Asirratti nafnu garuu haguma san jecha maaf addunyaa lamatu jira tokko tana tokko immoo bakka sanii gaafa sanillee rabbi bakka gaarii nuuf haa kennu. Kana gaarii nuuf haa kennu. Tanuma walii kadhannaa maashaa Allah. Ulfaadha galatooma ulfaadha. Rabbiin jireenya ammaa achi isinuu innuu isin bilcheesse jireenya mijataa umrii dheeraa rabbi isinii haa kennu. Galatooma ulfaadha sa'aatii bal'aa kennitanii asitti argamuu keessaniif ulfaadha isin jechuudha. Kana caalaa waan isin jedhuun qabu gammachuu dhalleedha. Namni gammadee fi namni gaddallee haasaa xiqqaata waan haasa'uu hin beeku. Tayyibaan asirratti waan jettu yoo jiraatte carraa kennee fi sagantaa kenna goolabna. Hayyee ani waan jedhuun qabu baay'ee gammade waan ta'eef jalqaba irratti ati ulfaadhu galatoome abbaan ofii abbamaa abbaan kan dabrellee fakkaata abbaa ofitti obsa waan ta'eef rabbiin daara siyaa baasu ulfina hin dhabini uffata hin dhabini hin daarini baay'ee gammade maaliif namni nama keessattu jira marti nama ta'eef dhaabateetii ka deemu namummaan namaa kan ittiin dhagamne jira waan ta'eef ati nuyyuu ulfaadhu galatoome namni marti nama godhee nama hin barbaadu namni kun hojjetaa mootummaas ta'u reebamee miidhamee arginee dubbisnee addunyaatti baasuu barbaannaa jettee atiin ganamarra na bilbiluun baay'ee tokko yeroo hawaasa keenya kan miidhaman garaagaraa ilaalaa ture waan ta'eef hordoftuu jalqabaati sila badhaasa naa mala tureyyuu miidiyaa keessan kana baay'ee hordofa haa ta'u har'a ammoo tuyyuu isaan kana akkuma reebsiniin jedhe san gaafiin namaa qaama caalaa qalbii nama fayyifti. Isiniif jira jechuun keessanuyyuu waan guddaadha. Keessattuu dargaggoota keenya fakkeenya guddaa taatee yaadanii maaliif dargaggeessi keenya kan yeroo ammaa hamilee dhabee sagalee dhabee hawaasa ofiitti deebi'ee haadhaaf abbaa ofii miidhu. Ka haati ba'aa duudatti baattee isa guddiftee bu'aa irraa barbaadu deebi'ee maatitti ba'aa ta'u kana gaafa laalu fakkeenya dhaloota akka taatutti si abdanna waan ta'eef ammas fakkeenya
uummataa ta'e miidiyaa namoo dhiibbaa guddaa qaba dargaggeessa keenya keessattuu uummata baalee dargaggeessa keenya ka jannataa ba'e azaabatti deemu liibiyaatti deemu kana faa yoo ilaalan ani dargaggeessi keenya carraa hojii uumatee asitti waa dalaguun baay'ee gammada. Intervii naa godhe osoo hin taane silaanuu intervii isinii godhe dargaggeessi keenya akka wanni jedhu barbaadaa ture haa ta'u akka waliigalaatti isaan akkanatti waamtanii sadarkaa kanatti rakkoo irra gahe miidiyaa ifa gochuun waan guddaadha gammaatti namni yaaduma waanuma isaan jedhanullee barreeffamaan namni akkanumaan kaasa kaan ammoo OBN yeroo takka waraabee kaasan malee namni akkana taa'anii isaan qalbii tasgabbiitiin haasa'anii hawaasa kana bira wanni ifa ta'e gahuun waan tokko jechaadha. Kanaaf isin iyyuu ulfaadhaa sagalee taatanii fi dagalee taatanii fi keessatti ammoo addatti akkanatti yaaddee atiin dhuunfaa keetiin waan akkanaa kana yaaduun abbaan ofii abbamaa rabbii bakka buusee si haa kennu deeggarsi namaa haguma namaatii rabbi si haa deeggaru ulfaadhu fayyaa si haa kennu. Hawaasa keenya bal'aa addunyaa irratti argamtan hundi keessan iyyuu warri afaan kana dhageettan guyyaa har'aa turtii jabaa obbo Waaqoo Kadir waliin dabarsitee turre hundi keessan iyyuu deeggarsi namoomaa isaanii kan jalqabame akka addaan hin abdii qabna. Hundi keessan iyyuu akka wanti armaan gadii kanaan deeggarsa keessan itti fufaa itti jabaadhaani. Wallaahi seenaa isaanii baay'ee garaa nama nyaata baay'ee nama ajaa'ibsiisas obsa isaanii iccitiin jabaan isaanii fi rabbi waliin qaban akkasuma immoo iccitii isaanii fi hawaasa isaanii jidduu jiru bal'atu jira waan ta'eef hundinuu akka dhageettanitti deeggarsa keessan itti fufaa galatoomaa ulfaadha.